Ashima harkafuuni hordoftoota keenya fi jaalatamtoota keenya ammas arra wanta qabadheetiin isinii dhiyaadheetiin jira. Maal nu qabattee nu dhiyaatte jechuun keessa hin oolu wanni qabadhee isinii dhiyaadhe maal ni beektanii? Xiqqashoo ni xiinxalla maal waa'ee Abiyyi kana fakkeenyaaf waa'ee barnoota Abiyyi kana waan nama gadi hin seenne wayiitu jira. Feekii wayiitu waa'ee isaa kana keessa jira sallaallaa jechuudha. Hoota. Namni kun ana umriin xiyyaama 15tiin wuttiddirna yookaan waraana seenee jedhe. Hayye umri isaa shaleenuufi umri isaa yoo shaleeneef hoota akki jedhe. Amma soddomiin Oromoodhaa qabsaa'ee jedhe qaba. Amma soddoo namni Oromoo qabsaa'e. Hayye hoota amma soddoma Oromoo qabsaa'e jedhame. Hayni umri isaa meeqa amma 43. Umri isaa amma 43. Namni amata 15 waraana seenee. Waraana illee sila waraana Abaawo seenee amma soddomiin waraana Abaawo keessatti Oromoo qabsaa'e sila jedhee waraana adda bilisummaa uummata Oromoo yookaan waraana dhaadhiyoo kana sila bara san seenee bara san keessa achirraa eegalee dhugaan Oromoodhaa qabsaa'u jiraate illee garuu amma akkasii miti waraanni inni seene kun umrii isaa 15 hayyee qabaa hotta. Umrii isaa 15 fi namni kun waraana seene yeroo sanitti meeqa barachaa ture? Barumsa meeqa dhaabe? Sadarkaa tokkoffaa fi barumsa sadarkaa lammaffaa aggaaroo baratee jira. Bashaasha baratee aggaaroo barate. Laaluutti jira. Waa'ee isaa keessa qo'achuutti jira as keessa hin agarre. High school dhaabuu isaa malee kutaa 9 dhaabee 10 dhaabee wanni ifatee hin jirtu. Hayyee qabe fedhu maatiif fudhatee hin fudhanne wanni beeyin hin jiru. Isaa umrii isaa 15 meeqa barata yaadame? Meeqa dhaabeettanii yaadde? Meeqatti umrii isaa 15 uttidirnaa adeeme. Hodhani kufee booda yoo deeme jee wayyu. Yoo hodhanitti kufee maatiif akkasitti haa uttidirnaa seenee yoo jeerroo maaliif barumsa wanni ifa godhanii jiru waan dho'isaniitu jira. Dho'isan jechuun waatu jira. Mana barumsaa sadarkaa tokko hanga lammaffaa bakka kana bashaasha sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa kana jaamuutiin baradhee barumsa kiyya xumuree egaan xumuree booda high school kanatti aggaaroo dhufee high school godhe aggaaroo mana barumsaa kana jaamuutiin xumuree egaan xumuree booda karaa uttidirnaa deemee silaa jee ahsan akkas wanni jiru hin jiru. Akkas hin jenne jechuudha sii galee lammaffaa preparaatorii yoon baratee yuunivarsiitii seene namticha kun hotu mana bara 2001tti hotu alaa 2001 irraa gara 2005tti computer science engineeringiidhaan eebbifamee jee hayyee namni yuunivarsiitii seenu preparaatorii osoo barateen irra utaalee University raisanii ni beeytanii qabadhaa gataa akka lammaffaa bakki inni itti barate kanaan isinii hima BSC'n inni itti barate kuni maali? Kolleejii. Microlink Information Technology kuni kolleejiidha Addis Ababaa Araadaatti argamu. Kolleejii Addis Ababaa keessatti yookaan Araadaa kibla katamaa keessatti argamtu sanirraa digrii jalqabaa fudhatee jechuudha yookaanis barate. Namni kuni yeroo sanatti qaama waraanaa ture. Waan barbaadan gochuu danda'an ajajanii dirqisiisanii waan fedhan fudhachuu danda'an. Hayyee saniifuu jechuudha. Yeroo kanatti inni preparaatorii fi 11 waan hin barataniif sadarkaa yuunivarsiitii isa geessu sartifikeetni waan hin jirre maal godhe jechuudha. Kolleejjii irraa barate jechuudha. Kolleejjii irraa fudhate. Kolleejjii tana sarchi godhaa ni harkatta. Microlink Information Technology tuni kolleejjii Araadaa kibla katamaa keessatti argamtu jechuudha. Hayyee hotu. Eega tana fudhatee booda maal godhe? Post graduation dalagee jammas. Post graduation inni barate maal? Cryptologyidhaan post graduation isarraa fudhate Republic of South Africa deemee Republic of South Africa irraa post graduation fudhate jechuudha. Amma digrii guuttachuu jira. Normally regularly akkanumatti direct degree guutuu sila argatte qaxxataa direct masters hojjetta. Kun gizee isiniira. Hayyee as qabaa hotta. Lammaffaa maal inni beektanii? Transformation leadership idhaanii MSc hojjete. MS yookaanis masters jalqabaa saniin hojjete. Hayyee inni hojjete yookaanis inni barate kuni maali? Transformation leadership idhaan isarraa barate maal barate?
international leadership kajam tunis college tanarraa barate eessatti argamte Addis Ababa keessatti argamte maal barko kuma lamaaf fudhate akkatti tanaanis masters jalqabaa fudhate jechuudha hayyee qabadhu qaba lammaffaa hootu kuma lamaaf fudhate sadiitti business administration idaan ammas messi fudhate kolleejileen inni irraa fudhatu tana tumbar gaafa amma ajja waraana namo aango qabu taate manatti deebiinis gaafiin si ergamte deebiinis hojjette teessee online hin fattanamta waa hundi gaaf ansari hojjise kan namti boo ansari fi questionii lamaanuu isaanumaa si dalagachuu dandeessa waan akka kolleejii riqatii yookaan ta'anii tagalgala baratan takka ni beeytanii barumsa kolleejii ni beeytan akkas jeesinitti himu an namoota biraa qeequufi miti asirratti inni fudhate hundiluu kun maali siistama inni nurra dalagu jiruun sun maali siistama inni barumsa isaa keessatti dalagaa dhufe tana qonnee xiinxallee tana keessaa baasuufi beek wanni nama kana isin himuuf afroffaa PhD dalage kuma lama kudha torbatti PhD inni dalage maali PhD doctorate inni hojjete maali peace and security jetti tun peace and security tuni doctorate itti hojjete maal waan akka research witi waan maali tuni agarro consistency and manjetti ewa waa'ee nageenya eessisuu magaalaa agarro irratti aadaa isaan qaban si galee san irratti waa'ee nageenya irratti hojjete san kannaniif research wee hojjete dhuma irratti waan akkas akkasitti maqaa kana hannaniif okay saniifuu wanni jiru ragaa barbaadan Google godha waaltaan profile isaa kanatti barreesse haayee jira waa'ee biyya Israa'el argachuu dandeessan irra utaalan maal irra utaalan gaafa waa irra utaalan san waatu jira beek wanti irra utaalan san shakkii nama keessatti uumti namni kun eeganii fi digrii jalqabaa bakka kanaaf barate hayyee digrii lammaffaa waan akkana kanaatiin barate hayyee gisee jaarii kana ibsan tana sii galee bara kanaa fi bara kana jidduutti kolleejii akkana kanarraa barumsa kana barate hojiin hin jiraatin jidduu sanatti hojjechaatuma yooni fi kan barattu taate kolleejii kuni barumsa galgala yetirfa sa'aati sa'a kudha takka booda galgala barattu yookaan sa'a guutuun qaama guutuun barumsa reegulaarii barattu hojiidhaan alatti osoo hojii biraa hojjechuutti hin jirre qaama guutuun itti seentee barumsa baratte barumsi osoo hojjechuu jirtu digriilee maasters irraa guurrattu tuni barumsa sa'aatii fi dalaga baratan akka saftii ala barachuu qaama waraanaati miirri akkasuma barachaa turan ma kolleejii ni qabanii waraanaati jira kolleejii waraanaa bishooftu si jirti finfinnes ni jirti akkasuma kolleejiilee isaanii irraa guurrachaa turan isinii galee onni jechuu barbaadu sirratti hayyee amma kuma lamaa torbatti insa information network science agency keessa heertee tajaajilaa ture gaafa kana maali nama achi barbaroo gaafas bareechuu achirraa eegalte jechuudha achbeen nama attaallaluun achi eegalte achi oromoo attaallaluuf dhufee oppidiyoo galee lammaa hiyyeessosobee attaallalee fonqolchee ol baase sagalee isaallee dhabamsiise isallee walumaan isaan isa goosise amma lammaanaan gaas ba'ee dubbatee afaan isaarraa waan takka dhageenyu murteessinu jechaa ture innilleen isumate lammaan abiyyumate maa biyyaa ba'ee mal miliqee akka seennee odeeffannoo harkannee ta dubbachaa turre san lammaa fi abiyyi tokko maaliif bilisiginnaa gadhiisee hanqaan bahinitti inni bilisiginnaa taanaan walumaanuu lamaanuu tokko maachi jirre saniifuu nuti akkasin nu achi barbaruunsaa ama soddoma oromoodhaaf qabsaa'ee nuun jechuusaa saniifi seenee jechuu waa'ee isaa ama soddomman kam nu qabsaa'aa ture namni kun yoo bara 1976 dhalate amma 1920 amma umriin isaa 24 ta'uu qabdi asirrattuu rakkoo hojjete 76 yoo dhalate amma 2020 meeqa ta'uu qabdi jechuun umriin isaa 44 ta'uu qabdi isaan garuu umriin isaa 43 jaanii haaya gaafa aangoo qabatu 40 takka jaan hayya malla baratti deefi 43 hayye kana keessatti yoo 15 barumsa ture yookaanis gaafa sabiyyii ture sen irraa murre sanii ol maali kan sanii ol irraa herregiif
gisee herreedeef meeqa dhufa jechuudha. 28 dhufaame. Yoo akka isaan nyaanitti 43 ta'e 28 dhufa. Yoo 44 ta'e garuu akka asirra kaayaniif 44 ta'e garuu 29 dhufa. Amata kam kaalkuleeshina kamiini ama 30 Oromoo qabsaa'e. Ama 30 kamii kan inni Oromoo qabsaa'e. Tani deebii isiniif hin dhiisa. Saniifuu hin fakkaattu jechuudha. Fakkeeffadhu jennaan. Tan biraa ajjechaan Hacaaluu akka dhimma siyaasaatiif ta'e ifa gale. Ifa nuuf bahe yookaan bahe. Taaktikni yookaan malli isaan Oromoo irratti dalagan tun ifaa jechuudha. Dhimma ajjechaa Hacaaluutiif gizee hunda gawanti harka kaayattee biddedan. Namaan qabachuu jechuun TPLF waan dalagaa turte jechuudha. Kuni gizee hunda TPLF rabbi irra kaayee miskiintitti shane waa hojjetan akkasii shane maarree shane as ba'anii firaan dubbatanii dandeenis as ba'a dubbadda afaan qabdanii. Ibsa ejjennoo baasaa oola isinis. Ibsa ejjennoo qabxii fudhanii ibsa ejjennoo akkas ammaan akkas jechuun hiyyoosoon ta'e gizee maqaa isin xureessan seeraan qabsooytanii biyya keessa jirtan seeraan beekamtii isinii kennanii miseensa paarlaamaa miseensa akkasii jaanii eegessan dhaqanii jiraatan yoo miseensa keessan isinirraa qabanii hidhan maaliif miseensa keenya nurraa qabamee hidhamaa gaafadha miseensa keessan haaromsa bakka buufadha jabaadhaati aangoon itti haqaa teessan itti ilmaan Oromooti irraa fudhachuuf qabsoo teessan finiinsaa. Kaafaa'os ta'e abaa'os ta'e lamaan keessanuu yookaan takka maal galchuus ta'e sadeen keessanuu isinuu wal ta'uu diddaa isinii waliin ta'iniif diinni wal isin nyaachise silaa isin wal taatanii tokko taatanii wal jala yaatan diinni horaa barbaadee isinii seenu isin diiguu hin qabu hin harkatu jechuudha. Saniifuu isiniif isaan dhaamsiqii miseensi keessan kan isinirraa hidhame qabamee hidhame yakka tokko malee akkamitti isinirraa qabamee hidhama gaafadhaa seeraa. Seeraa isinii dhiyaatu yoo miseensi keessan isinirraa du'e akkamiin nurraa du'e jaa gaafadhaa. Maaf nurraa du'e maaf nurraa qabame afaan qabdaniini biyya keessa jirtanii maan gaafan ajjechaa nama tokkootiif mee ilaala fakkeenya fudhadhaa. Jawaar wanni akkaniif yakka afur irra banan ajjechaa poolisii tokko galma aadaa jiddu galeessatti ajjeefamee fi taakka reefka Hacaaluu Amboo deemu karaatti cuftee as deebistee lama aangawoota mootummaa ajjechuuf yaalii gootanii turtanii sadii takka maal takka irraanfadheetiin jira waa afuriin akkana yakkan. Lubbuu nama tokko ajjechaa nama tokkootiif qabanii nama hiisisan maali ajjechaa nama 200 isaan himan afaaniin 200 namni du'e sababa tokkicha Hacaaluutiif jecha namoota kanaafuu namni yakkamu namni gaafatu isin baatanii maa hin komanne maa hin himne jechuun afaan ni qabdanii dhaabni biyya keessa jiru usee taa'u kuni maali sabni isin biraa dhumuu jiru kuni maali. Awwaliin isiniin jiru qabsoon Oromoo qabsoo qeerroon fitte finiintee aangoo irraa ni buusti akka jaarteetti diidiis Oromoon tarsiimoo fi adeemsa qeerroon ittiin qabsoo finiinsitu duraan Jawaar hunda lafa kaa'eef jira akkuma diigansaniif gaafas ammaa osoo namooti himin adeemsuma sanarra deemanii ni diigan biyyatan akkasumatti adeemsuma sanarra deemanii ni ijaaranis biyyatan. Akkamitti lagannaa fi waa bitachuu gurguruu dhabuun karaa cufuun kuni akka saayinsii maali poolitikaa saayiniitii fi diinagdee isaanii irratti miidhaa geessisu jaalatanii osoo ta'e kan isaan waywaatanii gandara deemanii banaa dukaana dirqiin jaan kan amma bururraa eegalee lagannaan torbaan lamaaf itti fufutuun mataa isaan dhukkubsiti jechuudha. Mataa isaan dhukkubsiti. Tanaafu Jawaar irraa lubbuu nama tokkootiif kan isaan Jawaar yakkan
isin nama keessan irraa hidhamu gaafadha afaan qabdanii isinis kanuma miseensa keessan irraa hidhame hordofaa jala bu'aa deemaa kan qabdan ammoo jaarradhaa jabeeffadhaa gaafa qabsoo qeerroon isin harka deebiste namni fuudhu isinuma nama hoogganuu nama harka haayaan akkan dhabne booda ammaan sosso'a as ba'a dubbaddaati qabsoo cinaa qeerroo cinaa dhaabbadhaan isiniin jaannaamsire tan biraa tana fakkaatti tan sagantaa biraa hanga walitti deebinutti hanga manumaa isinitti hin dhaamaddaa nagaa isin dhaamaddaa yoon dogongoree as keessatti dogongoraan isin miidhallee yookaanis jecha hin taane naafaanii beellee dhiifamaa isin gaafadha maaliif immooshinaalii ta'ee waan hin dubbachaa jiruuf dhaabuma fedheewu deeggaruu fi dhaabuma fedheewu na ergee irraa dubbachuuf hin dhufne akka oromootti waan na fakkaatu eekuma kiyya waan dhageemeen ibsachuu dhufe saniifuu yoo namni uffattan of kolchaa dhiifamaa isiniin jaa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nageetti